Sansalata maaf ittiitan fidaa. Maal gochuudha mucaa kana? Guyyaa tokkotti qabamne eegatti kaane ibiddatti qabsiifne cisiti. Afura maalidha? Afura xonqolaa. Akkani maal ta'u? Akkuma inni jireenya saaqaa eegatti dhumne ibiddatti cidii qabsiifne qaxaroo isaanii ijoollee lamamoon konkolaataa madooraa gubbaarratti ajjeessachuufini arii isee ijoolletti waggaa isaanii afurii ajjeeffachuuf hin amma keessa baataman baatu. Amma maal ko ento taree oddoo tokko jalaa fixee maal baatu. Yesuus tuus fixa namiti. Maalona jalaa fixee baataman baatu. Maalona baana jalaa fixee. Iji keessa bayi kaa. Maalona jalaa fixee. Iji keessa bayi. Sagalee guddaa. Natti deebini natitta. Iji keessa bayi. Tokko. Lama. Itaruma. Fidaa meetu ol fidaa. Hallelujah. Galata guddaa Yesuusidha. Isha guddaa Waaqayyo. Maqaan keenyudha. Koi, maqaan koo eenyudha? Qabeessa. Maqaan koo eenyudha? Qabeessa. Maalifiitu kanaan? Naabatu. Tolee namoonni istaadiyeemitti sagantaa istaadiyeemirratti agartaniittu jechuudha. Obboleessi koo maqaan isaa Yaadasaa jedhama. Kanan irraa dhufee qeerransa irraan dhufechaa ture. Inni waggaa 3 fi dhukkuba maraatummaa yookiin dhukkuba sammuutiin dhukkubsachaa ture. Dhukkuba kanaafillee Amaanu'eeliin deemee qoricha fudhachaa ture. Isa keessatti garuu waggaa 3 deebi'ee yaalamaa ture qoricha fudhachaa ture. Fayyuu hin dandeenye haa ta'u guyyaa tokko garuu dhukkubni kun baay'ee waan itti jabaatee fi deemuu hin dandeenye ufaa wallaalee namas na wallaalee fi qos na wallaalee nyaachuus hin dandeenye dhuguus hin dandeenye uffata uffachuu hin dandeenye. Isa booddee obboloonni bira jiran kuni harka kiyyaa miila kiyya sasalataanii dhaniitu mana na bulchanii isa booddee galgala akkasuma too nyaatiin otoo hin uffatin nan ciise nan bule bariisaa immoo sagantaan konfereensii istaadiyeem irratti waan jiruu fi achi na geessuudhaaf isaan hin dubbatanii isa booddee bajaajii keessa akkuma harka koos miila koos hidhanitti achi keessa na kaanii sagantaa sana gubbaa gaafa na geessanii bakkuma jirutti namni waaqayyoo dhufanii na laalaniitu naaf kadhatanii yeroo dhuma isaan naa kadhatan sana guyyaa lamaaf midhaan otoo nyaatiin carqii otoo hin uffatin otoo hin dubbatinan ture yeroo dhuma isaan naaf kadhatanitti hidhaan miila koof harka koos sasalataanii hidhamee qollofamee jiru suni narraa hin bu'ee narraa hin hiikame yeroo dhuma isaan nakaa sana bayee kara magaalaa deeme nyaata nyaachuu hin dandeenye dhuguu kan hin dandeenye dubbachuu kan hin dandeenye yeroo dhuma sanatti waaqayyo hiikamsa addaa naaf godhee nan fayyee har'a waaqayyo galataan fuula keessan dura na dhaabeera naa galateeffadha. Egaa mucaa qabaa meeqa hin dandeenye eenyu hin dandeenye sansalaticha Yesuus irraa hiike.